godinaalee hanqina roobaa qabanitti bishaan roobaa cimmisuun dhugaatii namaa fi beelladaas ta'ee jallisiif akka ooluuf piroojektonni Finnaa hojjetaman yeroo ammaa yaaddoo hongeef furmaata ta'aa jiru. Piroojeektiin Finnaa Goydar godina Baalee Bahaa aanaa Ginniiritti hojjetamaa jiru yaaddoo malee akka misoomsinee gargaaramummaarraa gara abbaa qabeenyummaatti ceenuuf nu taasisaa jira jedhu qonnaan bultoonni aanaa Ginniir. Jiraattota aanichaa kan ta'an obbo Siraaj Sheek Xaayirii fi obbo Muhammad Ahmed piroojeektii Finnaa kanarraa faayidaa guddaa argachaa jirra jedhani. Naannoon kun naannoo hongoon itti guddate waan ta'eef irra guddina osoo qotannu jireenya keenya qotansa itti jiraachuu dadhabne nu jireessuu dhabee seeftineetii fi gargaarsa adda addaatiin gara mootummaatti gandi kun jiraatanii ture jechuudha. Amma mootuu haga amman kanaatti bishaan kana wama kana laalee mootummaan bishaan kana lafti tulan bana ummanni kun uummata lafni yoo hidhamee fayyadamu jedhanii lafni kun hidhamee kana abdii eeggachaa jirra. Qonnaan kuduraa muduraa gara garaa dhaabataan boqqolloo, xaafii, qamadii wantoota kanatti oomishataa jirra amma ittiin jijjiiramaa jira akka gaarii. Qe'ee keenyatti bishaan arganneera kan jedhan qonnaan bultoonni kunneen fuulduraafis caalmaan misoomsinee bu'aa gaarii argachuuf hojjechaa jirra jedhu. Gara jijjiiramaatti achi deebine gara ifiifi ammas yaalii qonnaa sana itti yaallee waan biyya kanaaf ta'u laallee har'a kun akka amata kanaatti facaasnee xaafii adda addaa facaafnee hamileen amma eeggataa jirra jechuudha. Inni amma gubbaa dhaabannu kun gaafa inni galma nu gahe nuhin ifii miti biyya tanaaf akka gartee biyya oomishaa biyya dhiheessii gara garaa dandeettu biyya addunyaaf qallaba barbaaddu miti biyya addunyaan qallaba irraa barbaaddu biyya akkasii akka taanu hamilee guutuu fi abdii gaarii irraa qabna jedhee. Hojii gaggeessaan piroojeektii Finnaa Goydar Injiinar Milkeessaa Warqinaa piroojeektichi birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 31 waliin hojjetamaa jiraachuu kaasuun hojiin ijaarsa piroojeektichaa bara kana akka xumuramuuf saffisaan hojjetamaa jiraachuu himu. Piroojeektiin kun akka karoora qabamee jirutti naannoo amajji 2017 xumurra jennee yaadaa jirra. Piroojeektiin Finnaa Goydar bishaan meetira kiiyubii miiliyoona 3 kan qabatee fi ammatti tajaajila kennuu eegaleeras jedhan Injiinar Milkeessaa Warqinaan. Bishaan amma gara meetira kiiyubii miiliyoona 3 qabannee jirra. Waliigala miiliyoona 9 qabatu keessa miiliyoona 3 qabannee hawaasa naannoodhaaf bishaan dhugaatii fi namaa fi looniidhaaf laachaa jira. Dhumarratti piroojeektiin kun yoo xumurame naannoo hektaara 1,400 misoomsuu danda'a. Mootummaan piroojeektoota adda addaa hojjetaa jiru keessaa hidhaa gurguddaaf xixiqqaan godinaalee hanqinni roobaa mul'atutti hojjetamaa jiran rakkoon hongee wal qabatu akka hin mudanneef qulqullinaa fi ariitiin xumuramuun uummanni akka irraa fayyadamaa ta'uu fi hojjetamaa jira jedhu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan. Piroojeektoonni xumuramuu ga'anis jiru. Amma tokko karaa qabachuu jalqabee jira. Gama mootummaa naannootiinis federaalaatiinis. Kanaaf tokko daandiidha. Inni biraa bishaanii. Lafti bal'aatu jira, hanqina bishaaniitu jira. Yeroo tokko tokko roobni hanga barbaadamu roobu, yeroo kaan immoo roobni gahaan dhibuu qofa hin taane uummanni hongeedhaaf akkaataa itti saaxilamu jira. Isa kanaaf mootummaan hidhoota adda addaa hojjechuu irratti argama. Hidha gurguddaaf xixiqqaa irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa kan jiru.